Oh. Bakka hojii akka jirtan dagattamu. Yaadatu qe'ee warra keenyaatti nageessi. Haadha koo yaadeen itti fakkaata. Fakkaadha. Ta'es immoo amma kana yaaddee dhiphachuun waan sirra jiru natti fakkaata. Kana boodatti jireenya mataa kee jiraachuu danda'u qabda. Jaaladhee sitti fakkaatee haadhi koo rakkina guddaa keessa jirti. Hojii ishee gargaaruu qaba. Hin beeku maal akkan gochuun irra jiru iyyuu. Yookiin magaalaa Finfinnee kana gadhiisin qe'ee warra keenyaatti galee haadha koo gargaaruun qaba jedheen yaada. Maal? Asiif maadhaa? Yeroo hundaa waa'ee maatii keetii yaaddee wajjin dhiphatta. Garuu guyyaa tokko namatti himtu. Agartuu ko addunyaan kun kan isheen nama dhaabte siin qofa. Siin waan as dhoksu tokko iyyuu hin qabu. Dhoksaa qaama koo hundallee kan argu si qofaadha. Ati cidhii kooti. Garuu waa'ee jireenya dhuunfaa kee natti murra qofaa kee wajjin miidhatta. Ilaa agartuu maal sitti fakkaate? Waan an beeku qabu addunyaan kun waan hedduu na dhoksitee jirti. Idda sanyii koo, qaccee uumama koo, eenyurraa kan gadde. Agartee waa'ee abbaa keetii haadhi kiyya sitti neentu ta'e. Waa'ee maatii kee maal jettee odeessa? Guyyaa. Deebii qabu.